Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru hunda dura hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga ayyaana Iid Alfaxiriin isin ga'e isin hin jennee jira. Baga isin hin ga'e baga waliin nu ga'e kabaranaa kabara hedduu jennee jirra. Ayyaanni sooma hiikaa yookaan Iid Alfaxiri hordoftoota amantaa Islaamaatiin akka guutuu addunyaatti guyyaa boru kan kabajamu ta'uun ifoomee jira. Oduun itti aanu guutuu Oromiyaa keessatti godinaalee garaagaraa keessatti dararaan humnoota mootummaatiin yookaan caasaa humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufuu fi rakkoon hammaatan raawwatamaa jiraachuu fi gahaa jiraachuun gabaafamee jira. Dabalataa odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeeffame irrattis injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabe itti fufee jira. Torbaan sadaffaa isaati. Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan haleellaa Iraan irratti raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Iraanis haleellaa irratti raawwatameef deebii kennitu cimsitee itti fuftee jirti. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo guutuun kunooti. Odeeffannoon pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dhukkubsate jettu miidiyaa hawaasaa kana irra bal'inaan gadi dhiifamee jira. Odeeffannoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dhukkubsate jedhu kanaan wal qabate gara mootummaatii ibsi kenname jiraatuu baatus maddeen odeeffannoo garaagaraa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dhukkubsate yaalaaf gara Dubaay imaluudhaan yaalarra kan jiru ta'uu gabaasaa jiru. Odeeffannoon kun garuu hin mirkanoofne. Ta'ullee garuu sareewwaa malee godina qeellam wallaggaa aanaa sadan canqaa ganda deentaa biillee bakka addaa haroo jedhamutti bitootessa 17/2026 galgala waraanni maafiyaa dhiginnaa maqaa farra riphee lolaanuuf waaman daa'ima ganna 15 gadii maqaan isaa Dabalaa Lammeessaa jedhamu ajjeesanii bakkeetti gatuu jiraattonni gandichaa himaniiru. Hidhattoonni murna maafiyaa PP kunniin daa'ima kana galgala toora sa'aatii 3 booda mana maatii isaatii deemanii gadi waamuun fuudhanii bakka addaa Kofalee jedhamutti geessanii dararaa hammaataa ta'e erga irratti raawwatanii booda ajjeesanii deeman. Turtii sa'aatii tokko hin caalle booda jechuun kan keessaa toora sa'aatii 4tti kallattii daa'imni kun qabamee deemerraan sagaleen dhukaasaa dhaga'amu hordofee wayita maatii fi ollaan rifaatuun hordofanii dhaqanitti daa'imni kun gochoota raawwatee hin qabne amansiifamuuf jecha qaama isaa bakkoota hedduu saanjaa qawween waraaname kan ta'uu fi boodarra rasaasaan akka obbaafachiisan beekameera. Dabalataanis obboleessa abbaa daa'imichaa kan ta'e nama maqaan isaa obbo Shoggaa jedhamus isaanii daa'ima ganna 10 maqaan isaa Isiyaaq Shoggaa jedhamu ajjeesuuf barbaadaa turanii mucicha manaa dhabuun abbaa isaa qabuun hidhanii jiraachuu jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Akka jiraattonni gandichaa himanitti daa'imni ajjeefamee fi kan ajjeefamuuf barbaadames ta'e kanneen qabaman yakka tokkollee kan hin qabne akkasumas maatii qonnaan bultoota jireenya dhuunfaa isaanii irratti hirkatanii jiraatan yommuu ta'an loltoonni jabeeyyii PP dhala namaaf naasuu hin qabne kun immoo hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabduu fi daandii dabarsituu jechuun sobaadii itti maxxansanii akka ajjeesan ibsa. Oduu hidhaatiin ammoo gandichumatti jiraattuu bakkichaa kan ta'an harmee maqaan isaanii Addee Zannabuu Birhaanuu jedhaman ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromootiin bosona keessaa galchuu diddee jechuun qabanii hidhaatti akka darbatanis jiraattonni ifoomsaniiru. Godina Horduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree ganda Ginee Kolbaa jedhamu keessatti bitootessa 16/2026 loltoonni bilxiginnaa halkan mana uummata irra deemuun cabsanii seenanii reebicha ulfaataa qaama laalessu irratti raawwachaa turu. Jiraattonni gabaasanii akka jiraattonni gabaasanitti loltoonni bilxiginnaa namoota maqaan isaanii obbo Cimdeessaa Godoo maatii guutuu waliin, obbo Mulee Dassaalee maatii guutuu waliin, obbo Gammachuu Raggaasaa maatii guutuu waliin halkan manatti cabsanii seenuun reebicha ulfaataa qaama laalessu gara jabinaan maatii guutuu irratti raawwachuun afaan qawwee tuffanii doorsisaa turuus jiraattonni dubbatu. Namoonni reebicha irratti raawwatame kunneen badii tokkollee osoo hin qabaatin loltoonni bilxiginnaa dhugaatii humnaa olii dhuguun
machaa'uun sagaagalummaa fi saamichaaf of qopheessuun manneen uummataa irra deemuun yakkoota garaagaraa raawwachaa akka turanis jiraattonni dubbisne ni dubbatu. Murni bilxiginnaa loltoota isaa shiftummaa fi sirna dhablummaa leenjisuun qawweetti dhee uummata nagaatti bobbaasuun guyyaa guyyaan golee Oromiyaa cufa keessatti gochaawwan suukanneessoo ta'an raawwachiisuun uummata meeshaa maleeyyii jiilchee aangoo barcuma siyaasa isaa dheereffachuuf dhamaa kan jiru ta'uun ni beekama. Godina Lixa Shaggar aanaa Daannoo ganda Daannoo Roggee jedhamu keessatti barattoonni bilisiginnaa gaafa bitootessa 14/2026 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Daannoo Roggee deemuun daree tokkorraa barattoota 10 leenjii waraanaa barbaanna jechuun wayita qindeessitoota manneen barumsaa gaafatan. Qindeessitoonni kunneen lamaan nuti barattoota kana sinitti kennuu hin dandeenyu, yeroo ammaa kanatti maatiin barattoota kanaa ijoollee isaanii harkatti beeku, seerris nu harkatti beeka, kana goone yoo argamne akka seera baruu fi barsiisutti akkamaa nu taasisa jechuun yoo didan waraanni faashistii PP kun qindeessitoota kana lamaan maqaan isaanii barsiisaa Biraanuu Didhaa qindeessaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kan ta'ee fi barsiisaa Shifarraa qindeessaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan ta'e isin miti waa'ee seeraa kan himu utuu biyyi diigamaa jiru barnoonni kennamuu hin jiru jechuun barsiisota kana qabanii deemuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuu maddeen himaniiru. Gochi jumlaan barattoota ukkaamsanii gara mooraa waraanaatti guuruu mootummaa abbaa irree bilisiginnaan barattoota manneen barnootaa kanaa irratti aggaamame kun amanamummaa fi kutannoo qindeessitoonni kun hojii isaanii irratti qabaniin haa fashalaa'u malee maatiin barattoota ammas ijoollee keenya mana barumsaatti erginee barsiifachuuf nu yaaddesseera, taateen kun impaayirattiitti kan nama qaanessuudha jechuun addeessaniiru. Gochi faashistii bilisiginnaa kun kan isaan rifaasise barattoonni manneen barnootaa kanneenii bilisiginnaan fedhii isaanii dirqamaan gara waraanaatti fe'uuf yaaluun sodaa fi rifaatuu guddaa waan itti uumeef gara fuula duraatti barnoota isaanii itti fufanii barachuuf fedhii dhabuu fi yaaddoo ulfaataa keessa jiraachuu ifoomsaniiru. Akka seera barnoota addunyaatti barattoota gabatee barumsaa irra jiran humnaan ukkaamsanii dirree waraanaatti geessuun gocha mootummaa biyya bulchuu osoo hin taane gorkeessitoota waan ta'eef bilisiginnaanis gochuma kana lammiilee impaayirattii irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u, lola isaan geggeessaniin Oromiyaa keessatti qofaa barattoonni miliyoona 3.2 barnoota irraa ala ta'anii jiraachuu gabaasaaleen ni mul'isu. Bakkeewwan socho'an maratti hojii ammeenyaa dalagaa kan oolan loltoonni bilisiginnaa qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo barbadeessuu kan duriirra ammeessuudhaan bitootessa 16/2026 haana onqooloo waabee ganda waccituu lamaanii iddoo Areera jedhamu keessatti manneen qonnaan bultootaatti ibidda shiduun gubanii barbadeessuu jiraattonni bakkichaa ifoomsaniiru. Namoota manneen isaanii loltoota kanneeniin jalaa gubate keessaa muraasni maqaan nu ga'e Sheek Ukkashaa Ahimad, Gishoo Hamiidoo, Jundaa Huseen Sheekaa fi Zaaruu Hajjii kanneen jedhaman yoo ta'an, namoonni kunneen qabeenyaa tokko mana keessaa osoo hin baafatiin manneen wajjin gubatee kan jalaa barbadaa'e ta'u jiraattonni itti dabaluudhaan himaniiru. Kana malees gandicha keessatti namoota irratti qawwee dhukaasuun baaraksuu fi meeshaalee garaagaraa hawaasa jalaa weeraraa turuus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Kana malees godinichuma aanaa Jajuu ganda Haabulee muka gurraachaa iddoo addaa Haabulee jedhamu keessatti bitootessa 17/2026 loltoonni bilisiginnaa kunneen caasaalee hojii milishummaa didanii jalaa badan barbaadanii dhabuun mana isaanii qabeenyaa guutuu wajjin ibiddaan gubanii kan barbadeessan ta'u jiraattonni bakkichaa himaniiru. Caasaaleen haala kanaan manaa fi qabeenya isaanii dhaban kunneen maqaan isaanii Ahimmee, Ammuu fi Rijaal Makkii kanneen jedhaman yoo ta'an, namoonni kunneen yakka tokko hojjetanii kan hin qabne ta'uu fi hojii sana maatii guddifachuuf nuuf hin mijatu jedhanii gaafachaa turuun yeroo deebii dhabanitti isanii baqatanii jiraachuu jiraattonni dabalataan addeessaniiru. Oduun itaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godina Booranaatti fi godina Gujiitti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Godina Booranaa aanaa Miyyotti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwatuun loltoota hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiise, hedduu isaanii madeessuun, hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun, meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argatuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti.
Haaluma wal fakkaatuun achuma zoonii kibbaa Gujii lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii kibbaa aanaa Bulee Horaatti ergamtoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi wanteen saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa Maaxee Boossootti gaafa bitootessa 16/2026 halkan keessaa toora saajaatti milishoota gandichaa itti marsee haleeluun diina du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan milishoota PP lama qawwee akaamaa lama waliin harkaan qabuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Oduu biyya alaatiin lolli qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabame itti fufee jira. Torbaan sadaffaa isaa qabatee jira. Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti haleellaa yoo raawwatan Iraanis haaloo ba'uudhaan deebii kennaa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Iraan kana dura bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti Ameerikaa fi Israa'el haleellaa yoo raawwatan Iraanis bu'uuraalee misoomaa biyyoota baha giddu galeessatii fi Israa'el irratti haaloo akka baatu beeksiftee turte. Kana booda guyyaa kaleessa Israa'el buufata boba'aa Iraan isa guddaa jedhame irratti haleellaa raawwatte. Haleellaa raawwatteenis ni barbadeessite. Iraanis haleellaa Israa'el raawwatte kanaaf deebii kennuuf hin turre. Deebii kenniteen buufataalee boba'aa Saawud Arabiyaa, Kwaataarii fi Yuunaayitid Arab Emireetii fi ka Israa'el irratti haleellaa raawwattee jirti. Haleellaa raawwatteenis miidhaa guddaa dhaqqabsiiftee jirti. Haleellaa Iraan buufataalee boba'aa kanneen irratti raawwatte hordofee gatiin boba'aa har'a akka addunyaatti akkaan dabalee jira. Gatiin boba'aa baarmeelli tokko doolaara 113 dhaqqabee jira. Sa'aa gabaabaa keessatti hanga kanaan dabaluun yaaddoo guddaa ta'ee jira. Iraan ammallee irra deebuudhaan akeekkachiiftee jirti. Bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti haleellaan ni raawwatamoo akka ta'u taate bu'uuraalee misoomaa Israa'elii fi kan biyyoota Arabaa Ameerikaa deeggaran irratti haleellaa kan raawwattu ta'uu beeksiftee jirti. Akkasumas kasaaraa lola kanaan irratti dhaqqabee fi Yuunaayitid Arab Emireetii sababni isaas Ameerikaan akka haleellaa raawwattu kan lafa kenniteef isiidha jechuudhaan gaafatte. Oduu gara biraatiin immoo qondaaltonni Ameerikaa lama haleellaa diroonii jalaa bahuun gabaafamee jira. Diroononni eessarraa akka dhufanii fi eenyu akka erga hin beekamne ka eenyummaan isaanii hin mirkanaa'in qilleensa Ameerikaa cabsanii seenuun gabaafamee jira. Dirooniin eenyummaan isaanii hin beekamne hedduun naannoo Waashingtan DC keessatti dhaabbata waraana US baay'ee miira nama kakaasu irratti balali'uun mul'atan jedhamee jira. Mul'atuun diroonota kana yaaddoo nageenyaa kan uumee fi qorannoo federaalaa kan kaase jedhamee jira. Diroononni hirmaatan meeqa akka ta'an eenyutu isaan hojjechiisaa akka ture hanga ammaatti wanti beekame hin jiru jedhamee jira. Diroononni kun qondaaltota Ameerikaa ol'aanoo ministeera dhimma alaa Maarko Ruubiyoo fi ministeera ittisaa Pakistaanii fi Afgaanistaan ayyaana musliimaa liidaaf socho'anaa irratti taasisaa turan akka dhaaban himaniiru. Boqonnaan kun roobii kaleessaa halkan walakkaa irraa eegalee hanga bitootessa 23tti kan itti fufu ta'u ministeerri odeeffannoo Atwaal Tarar xaa irratti ibseera. Paakistaan sochii kana amanamummaa gaarii fi seera islaamaa eeguun dhiyeessiti jechuun haleellaan daangaa qaxxaamuraa kamiyyuu yoo mudate battalumatti kun akka eegalu dubbataniiru. Dubbii himaan Taalibaan Afgaanistaan Zabiihullaa Mujaahid akkasumas maxxansa xaa irratti maxxanseen tarkaanfii kana beeksisee dhaabbanni kun kan dhufe ergaadhuma baatii guraandhalaa irraa eegalee torban hedduudhaaf walitti bu'insa ammaataa turee fi Paakistaan keessatti loltoota 13 fi lammiilee nagaa 5 dabalatee yoo xiqqate namoota 107 gamalachuutiin kan du'an yoo ta'u loltuun tokko ammallee achi buuteen isaa dhabameera. Akka Kaabul jettutti Afgaanistaan keessatti loltoonni 13 fi namoonni nagaa 76 ajjeefamaniiru. Kanneen yeroo dhiyootti haleellaa wixata darbee raawwatameen lubbuun isaanii darbee jedhamee osoo hin dabalatee ta'uu ibsiteetti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu warra islaamatiin Iid Mubaarak isiniin jennee jirra baga itti geettan baga itti geenne kan baranaa kan bara hedduu isiniin jennee jirra.